Hello, akkam jirtu? Tasfaayin jedhama. Kun Eksellii Afaan Oromootiin viidiyoo ja'affaadha. Barnoota ja'affaa kutaa seensaa kutaa tokkoffaadha. Kanaan dura viidiyoo amma ta'e ilaalleerra ittuma fufna. As viidiyoo keenyatti darbe irratti as gumii mana hoom taab keessatti warra jiran tokko tokkoon ilaalleerra. Maal akka hojjetan warri barbaadan viidiyoo isaa darbee dhaqaa ilaala. Amma itti aansinee ammas ituma gumii manaa keessaa hin bahin ajajoota warra itti aanan ilaalla. Jarri kunis akkamittiin akka barreessinuuf mul'ata yookiin ilaalcha yookiin fakkii adda addaa kan ittiin barreessinudha. Yoo barreessinu maadhee keessatti yogguu wayii tokko barreessinu fakkeenyaaf eegee amma ta'e barreessinee booddee tokkoffaa maal isaan akka fakkaatan bakki isaan irratti barreeffaman maadheen isaanii inni amma adii kun maadhee bifa biraa akka fakkaatu. Yoo gabatee ta'e wanti nuyi irratti barreessine yoo gabatee ta'e gabateen suni maal akka fakkaachuu qabu kana irratti ilaalla. Amma waan akkamittiin akka barreesse kana hundumaa kanaan dura ilaalleerra. Viidiyoo gara dudduuba deebi'aa ilaala. Amma tokko tokkoon ilaalla. Dhugaadhaaf maqaa isaanii argachuudhaaf na rakkisa. Kun foonti jedhamu asirra akkuma kanaan dura isinitti agarsiise yoo mul'istuun akka kanaa jiraate sana keessa waan jiru waan biraa akka jiru isinitti miira. Kanaaf amma yoo as keessa galle amma kan barreessinee jirru foontii kanadhaan kalibirii jedhamu kanaan barreessinee jirra. Garuu foontii baay'eetu jira. Foontiin kan afaan Amaariffaatiin iskiriptii afaan Amaariffaatiin barreeffaman jira. Garuu asirra keessatti maqaadhuma akkanattiin barreeffaman. Garuu yoo jara kanatti gargaaramee isin bira yoo ga'e banamuu dhiisuu danda'a. Foontiin hedduminaan jiru. Garuu kompiitarri hundumtiyyuu foontii kana qabaachuu dhiisuu danda'a yoo ofii keessanitti dabalatan malee itti dabalachuun hin danda'ama. Kana kutaa biraa keessatti ilaalla. Wanta kana jara kana jechuun wanta inni barreessu kun kana fakkaatumoo jennee yagguu filannudha foontiin fakkeenya isaati. Yeroo baay'ee foontii kanatu itti gargaarama. Maaliif foontiin Times New Roman kompiitara baay'ee irratti argama. Kanaafi yeroo baay'ee namoonni kanatti gargaaramu. Kan biraa kan baay'eetti gargaaraman foontii Arial baay'eetti gargaaramu. Arial warra ammaas jiran kana keessa maaliif jarri kunis ammas kompiitara bitaman wajjiniin hunduma hojjetaman wajjiniin gatii dhufaniifidha. Garuu dirqama miti. Fakkeenyaaf yoon amma waa'ee Itoophiyaa iskiriptii Itoophiyaa yoo install gochuu hin baanne warra foontii warra kana qabaachuu dhiisuu dandeessu. Warra foontii warra kaan isaanatu ofii kootii daawunlood godhee fe'ee kanaaf qabaachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf ammaaf akkamittiin akka jijjiirru duwwaan isinitti agarsiisa. So foontii adda addaa akkuma isiniin jedha foontiin adda addaa kun akka maal akka fakkaatu wanti nu barreessinu maal akka fakkaatu kan nu gargaarudha. Kanadha kana keessatti kan filattani. Kan yagguu filannu irruma rukutuudha. Kana yoo filanne kana rukutuudha. Kana yoo filanne kana rukutuudha. Waan biraa hin jiru. Fakkeenyaaf kan jedha akka jijjiiramne akka gara isinitti mul'atutti. Kana geem filadhee booddee yoon humna isaa irratti akka inni hojjetu godhee hundumti isaa foontii sanaa wajjiniin wal fakkaata jechuudha. Yoon foontii kana filadhe foontiin hundumti isaa akka fakkaatu godha jechuudha. Kana jechuun wajjin jara kana maal akka fakkaatu kan filannee
irratti hojjenna jechuudha. Wanta isin gorsuu yeroo hundumaa foontii namaaf dubbifamuu malu, namaaf dubbifamu ta'uu filuutu isinirra jiraata. Fakkeenyaaf yooni wanta kana barmoota afaan Oromoo kanarratti yooni foontii adda addaa goonee isiniifan daddabala isinitti agarsiisa. Okay. Kun ammaa fi kalbiriidha. Fakkeenyaaf kanatti jijjiiruu, kan ammoo kanatti jijjiiruu, kan ammoo kanatti jijjiiruu, kan ammoo kanatti jijjiiruu, kan ammoo akkasiin akka gaariitti hubattan filmaanni qubee keessanii amma kam dubbisuudhaa fi namoota hojii keessanii balleessuu akka danda'u isinitti agarsiisuu barbaadeen. So nannisaa ilaalaa kana garaagarummaa kana ilaalaa kana dubbisuun keessumaa baay'ee rakkisaadha. So yagguu filattan kan warra dubbisan warra ergisaniif sana kan akka gaariitti akka salphaatti dubbifamuu danda'u filachuu qabdu jechuudha. Sun sanadha. Inni itti aanu kun guddina isaa saayiz guddinaan jedhe xiqqina isaa ta'u yookiin guddina isaa yoo afaan biraatiin kan biraatiin qabaattan itti gargaaramuu dandeessu. Xiqqina yookiin guddina isaa yookiin guddinni wanti barreessine sun amma akka ta'edha. Amma warra amma asitti arginu hundumti isaanii 11 barreeffamanii lakkoofsa amma barbaanne barreessuu hin dandeenya. Guddina isaa xiqqaa isaa amma barbaanne gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana 11 dhiisnee isa kana kan biraatti jijjiirree 16 isa kana immoo kan biraatti jijjiirree 36 xiqqinaaf guddina isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Waan biraa miti. Kanas yoo baay'ee xiqqaa ta'e namoonni dubbisuu dhiisuu danda'u. Yoo baay'ee guddaa ta'e iddoo fudhachuu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee wanti barreeffamu istaandardiin hubatamaan fudhatamaan 12dha. Garuu akka iddoo fi maal akka barreessanitti garuu 10 amma 14 gidduutti barreessuun inuma danda'ama. Mata dureen faan fakkeenyaaf gurguddaadha. So sana 16, 17 ta'uu danda'a. Akkuma argitan asitti amma 11tti tokko achi booddee 2 deema achi booddee caala deema. Garuu iddoon kun iddoo waan barbaannetti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf 25 hin jiru. 25 asitti barreessinee gaafa gabatee irraatii inter kana rukunnu 25 itti akka hojjetu gochuu dandeenya jechuudha. So amma kun hundumtaayyuu 25dha. Yoo hin jiraanne illee barreessuu hin dandeenya jechuu barbaadeen. So gara 12tti deebisa akka irratti hojjennuuf. Egaa tokko wanti baruu qabdanii yagguu maaliin akka barreeffame baruu yoo barbaadan yagguu asirra rukuttanii inni kun wanti inni ittiin barreeffame isinitti agarsiisa. Hin jijjiirama. Okay? Hin jijjiirama. Sanaan biroo dandeessu kunis maal akka barreeffame foontii maal akka barreeffame yagguu barreettan argatanii waan hundumaa jijjiirama. Amma kunis fakkeenyaaf kana yoo 20tti yoo jijjiirre isas maaliin akka barreeffame saayizii isaa dabalatee nutti agarsiisa jechuudha. Sun baay'ee gaariidha. Sana salphaatti hubattu. Kan biraa kana lamman argaa kun qubeedhuma agarsiisa lamman isaayyuu inni kun yoo irra kana rukunnee qubee guddisaa deemna tokkoon jechuudha. Yookaan immoo bakka filannee sana amma nu ga'utti isa guddisaa deemna. 8 gadi hin jiru. Yoo 8 gadi barreessuu barbaanne appilaa gochuun barreessuu dandeenya. Garuu siistemni hin fudhatu. Garuu 8 gadi baay'ee xinnoodha. Kanaaf hin gorsamu jechuudha.
Inni kun immoo xiqqeessaa deema akkuma argitan inni kun guddisaa deema. Garaagarummaan kana lammanii isa kana tuttuquudha isa kana filuudha kanumadha garaagarummaan isaa. Malee lachaniyyuu gurguddisuudhaaf ta'a jechuudha. Warra kanatti argitanii akkuma bifa isaanii gochuudha. Isa kana furdaa gochuudha. Isa kana akka inni jal'atu gochuudha. Inni kun akka inni jala muramu gochuudha. Baay'ee itti gargaaramna yeroo baay'ee. Inni kun immoo sararaa lama akka goonu nu gochuu nu barbaachisa jechuudha. Yeroo jara kana fudhannu akkuma argitan hagguu achi qubeen iddoon jirra iddoon barreeffamni jirra jarri kun homtuun filamanii argaman hagguu dhufnu garuu jarri kun akka isaan hojiirra jiran akka nu agarsiisu filamanii ammee ta'anii nu agarsiisu. Yoo irraa balleessuu barbaanne jarra deebinee rukunna jarra deebinee rukunna jarra deebinee rukunna achi booddee irraa balleessuun akkasittiin jechuudha. Yoo irra deebinee rukunne malee irraa balleessuu hin dandeenye jechuudha. Jarri kun yoo tokko jala sararuu barbaanne yoo jala tokko furdisuu barbaanne yoo akka inni itaaliik yookiin akka inni jal'atee mul'atu argachuu barbaanne akka goone jechuudha. Isaan sin deebisaa guu irra qabnu ilaala. Control baa sanaan gochuu dandeenya. Ittoo jedhan tuqeen control E control da rukutuu dandeenya jechuudha. Sanaan jira sana irratti appilaayi gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraa kan itti aanu jara kana. Kana irraa balleessaa tokko balleessaa hundumaa irraa 12 deebisaa kan of ta'utti. Yoo gabatee teebil hojjenna ta'ee jara kana iddoo kanatti waan baay'ee gargaaramna. Akkuma argitan humtuu hin argamu garuu kana gaafa irratti tuqnu waa baay'eetu achiis ba'a. Akkuma argitan ammanni kun gara jalaa sararuu irra keessa sararuu bukkee gara bitaa sararuu sararaa galchuu warra amma isin argitan kun sararaan qaban duwwaadha. Eggummaa yoo kana piriinti goone waraqarratti yoo baasne humtuun argamu. Garuu akkuma waraqaa sana irratti baasnu akkuma piriinti goonu akka argamutti yoo barbaanne sararaan gabateen kun kana filamuutu qaba. Fakkeenyaaf gara hundumaa gabatee akka goonuu fi kanarra tuqna amma gara hundumaan gabatee sararaa qaba jechuudha. Sararaa qaba jechuudha. Noo gara hundumaan hin barbaannu gara jalaa duwwaadhaan yoo jenne akkuma asiitii kan barbaannu filannu. Yoo sararaa kamillee hin barbaannu jenne kanarra filanna sararaan sun hundi isaan bada jechuudha. Yeroo baay'ee wanti akkaawuntingii fa'aa yoo hojjetamu sararaan kun hundi hojjetama. Sararaan kana fa'aatti hojjetamuu danda'a. Gara gadiin kun furdaadhaan fakkeenyaaf yoo gara kana ida'uun jiraate fakkeenyaaf nutti agarsiisa. Keessumaa antenaa baradhaa garattaan itti gannuuf ammaa fi kanatti miti garuu inni kun sararaadha. Isa jalaa kana garuu sararaa akka ida'amee akka jirutti yoon argisiisuu barbaade akkanatti sararaa lammataa itti godhachuudha. So tokko tokkoon hunda isaarra siniin deebi'uu innumtiyyuu of agarsiisa. Shaakalaa irra deebi'aati. Shaakalaa. Gara gadii kana warra jiran irratti ni deebi'a. Kun akka haquu barbaanne yoo sararaa kana amma ta'e tokko haquu balleessuu barbaanne akkanattiin waan akka abiddaa ofirraa qabde akkuma argitan iseedhaan addoo barbaanne irraa balleessuu dandeenya. Keessumaa eeguu akka gaariitti formaat goone dhiyeessuu barbaannu fa'a jechuudha. Yookaan immoo yoo sararaatti dabaluu barbaanne sararaa gosa biraatiin fiduu barbaanne kunoo kanaan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf sararaa isa silaarraa adda sararaa jirraa jechuudha. Akkasuma gochuu hin dandeenya jechuudha. Sararaa bifaanis akkuma kana jijjiiruu dandeenya. Gurraacha isa ta'e kana bifa isaa diimaatti jijjiiruu yoo barbaanne akkana goone bifa sana qabanne jijjiiruu dandeenya jechuudha. Egaa waa baay'ee isaa ofuma keessanii yaaluu dandeessu. Wanti adda ta'e hin jiru jechuudha. Kanadha.
kana keessa wanti jiru kanumadha. Gabatee uumuudhaan waan wal qabatedha jechuudha. Sarara kan biraatti dabaluu yoo barbaannes deebinee sarara eeggachuu barbaanna. Yoo sararaa kana balleessuu barbaanne akkam goonee balleessinaadha. Akkamittiin balleessina? Isheen kunoo kunuunsa kun yoo harka keenyatti qabattee jirtu akkam goonee balleessinaadha. Wanti ittiin gochuu dandeenyu as deebinee kanarra yoo tuqne duwwaa nurraa gadhiisuu dandeessi. Yoo kanarra deebinee tuqne fakkeenyaaf boordarii hunduma isaa balleessuudhaaf kanatti gargaaramna. Dhufnee kanaan balleessuu dandeenya boordarii hunduma isaa yookaan immoo iddoo sana filannee hunduma isaa kana goonee yoo filanne irraa balleessuu dandeenya jechuudha. Kan biraa deebiin itti agarsiisa. Kan biraa immoo iddoo sarara hin qabne bakka kanaafaa eeggiru kunnee booddee ishee kana yaadattu viidiyoo keenya jalqaba irratti akkamitti akka gargaaramu kanarra gaafa rukunnee booddee dhufnee gaafa kana itti haxoofnu fakkii isa ofiiseetii iddoo garanaarra qabu hunduma isaa akka irratti hojjetu godha jechuudha. Sanaanis balleessuu hin dandeenya jechuudha. So kanaanis inni isa kan biraa'oo jarri kun maali? Jarri kun lamman akkuma argitan waalluudha. Waalluu kun waalluu iddoo maadheen kun inni adii bifa biraa akka qabaatu yoo gochuu barbaadne. Fakkeenyaaf amma waalluu magariisatu jira. Yoo kanarra rukunnu waalluu magariisaa arganna jechuudha. Yoo waalluu magariisaa barbaanne waalluu biraa barbaanna jenne waalluu biraa sana dhufnee ilaallee waalluu kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Waalluu biraallee yoo barbaanne yoo kan as keessa dhufne as keessaatii waalluu kan barbaannu filachuu dandeenya as keessaatii. Egaa okay jennee booddee sun waalluu sanarratti maadheen sun waalluu jijjiirama jechuudha. Kun immoo akkuma isinitti agarsiisu waan barreeffame sana waan achi keessatti barreeffame sana waalluu isaa jijjiiruudhaaf ta'a. Fakkeenyaaf amma diimaadha yoon irra godhe diimaadha ta'a. Wanti asirratti of eeggachuu qabdan baakgiraawundiin keessaniif inni isin barreessan imeejii jedhama. Baakgiraawundi imeejii rileeshinshiip keessan wal madaaluu qaba. Waan wal agarsiisu ta'uu qaba. Yoo bifa tokko ta'e akkuma argitan fakkeenyaaf as fudhadhaa. Yoo dugda duubni baakgiraawundiin keessanii fi mallattoon keessan tokko ta'e humtuun argamu miti. Humtuun argamu. Lakkoofsi jira. Lakkoofsa 4tu jira achi keessa. Garuu lakkoofsa 4 ta'uusaa humtuun arginu. Kanaaf inni waalluun dugda duubaa jiruu fi inni sun adda ta'uu qaba. Yeroo baay'ee gurraachaaf adiitu rekomandi godhama. Maaliif adiin gurraacha irratti gurraacha adii irratti baay'ee mul'ata. Sana ilaaltanii akkam filattanidha jechuudha. Yoo kan biraa ta'e yoo illee waalluu gargaaru fakkaatan barbaadan illee bakka adii kun waalluu yeloo yookiin bicaa jedhamu yookiin keelloo itti gargaaramuu dandeessu. Walumaa gala kun waalluu maadheetiif waalluu barreeffamaa jijjiiruudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. As yoo dhufne warruma kana deebinee arganna. Waan biraa miti. Kun foontiidha. Kun foontii warra silasitti ilaallaa turredha. Kun guddinaaf xiqqinaati. Kun halluu amma ilaalaa turredha. Kan isin tokko arguu barbaaddanii tokko kanadha kan isin arguu barbaaddu. Asirratti mul'atu probably maaliif akka mul'anne hin beeku. Iddoo kanatti dhiphaa ta'uu natti fakkaata. Kunoo kana strike through. Strike through ni akkasinii waan tokko keessa sararaa baastan jalatu hin taane sararaa akka baastan kan isin godhudha. Superscript, subscript gararraaf gajjallaatti akka fakkeenyaaf square root faguu barreessuu barbaadan akkanatti sanatti barbaadu dandeessu. Strike through kun akkuma argitan sarara wayii sarara lakkoofsa waan barreessan keessa sararee akkasini
balleessitanii jirtan kan agarsiisu jechuudha akka waan harkaan barreeffametti kan isin goosistanii jechuudha. Egaa kana keessatti hunduma isaa tokko tokkoon kaasnee ilaalleerra hin hubattudha yaala shaakalaa baay'ee salphaadha. Galatoomaa dhaggeeffachuu keessanii fi guyyaa eebbifamaa qabaadha. Amma viidiyoo dhufu wal arginutti nagaan viidiyoo sana akka argattaniif sabskiraayib godhaa. Gaaffii yoo qabaattan asuma jalatti viidiyoo kana jalatti barreessaa. Guyyaa gaarii nagaan.